Malamatega akka qotiyyoo kadhanii toofashi. Qotiyyoon kadhaa borii galtu borii deebisee kutuu jire. Mataa deebii qabdu qotiyyoon kadhaa. Itti nuufaa akkuma qotiyyoo kadhaa garuu yaadannoo qabachaa dhaggeeffachaa deema. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 isarratti hundoofne. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Akka jedha kutaan kun fakkeenya jireenya bara sadarbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoos akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii aareeffachuudhaaf of diddiira. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeekasaa fiixaan baasus hubachuudha. Ameen. Mata dureen dubbadhu akeeka Waaqayyoo fiixaan baasu. Isa dubbanna lama waa gabaabsine. Akeeka Waaqayyoo fiixaan baasu. Phaawulos ergaa kana gaafa ergu warri kitaaba kana irratti macaafa qulqulluu kana irratti mata duree kennan illee Waaqayyoof hojjechuudhaaf jiraachuu waan jedhu kaa'u. Wanti Phaawulos cimsee dubbatu waa'ee akeeka Waaqayyooti. Waldaa Roomaa kana keessatti waa'ee akeeka Waaqayyooti. Akeeki Waaqayyoo maali? Maali akeeki Waaqayyoo? Akeeki Waaqayyoo maali? Akeeki Waaqayyoo akkam akka ta'e kan nurraa argannu isa jalqabaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hanga 7 irra jiru waan akeeka Waaqayyoo ta'e sanan dubbadha laa isan dubbisi. Akeeki Waaqayyoo Waaqayyo namni hundinuu akka fayyuu dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedhu. Innumti lakkoofsa 4 kun gaari. Maaliidha fedhi Waaqayyoo? Fedhi Waaqayyoo maali? Namni hundinuu akka fayyuu dhugaa beekuu biraa akka ga'u akeeki Waaqayyoo. Namni hundinuu kan inni fayyu dhugaa beekuu bira kan inni ga'uu danda'u karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Sagantaa Waaqayyoo inni guddaa ala namaa kan ta'e hundinuu akeeka Waaqayyoo kanaa akka bira ga'u. Innis immoo Kiristoosin beekuu, dhugaa beekuu, karaa Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo keessatti deebi'ee argamu. Egaa Waaqayyoon akeeka dhala namaaf yaade kana fiixaan baasuudhaaf maal godhe Waaqayyo? Waaqayyo namni hundinuu akka fayyuu bira dhugaa beekuus akka dhufan barbaada erga ta'e Waaqayyo ani namni hundinuu akka fayyuu dhugaa beekuu bira akka ga'u nan fedhaa jedhee dhiise miti Waaqayyo. Akeeka namaaf qabu kana fiixaan baasuudhaaf yoon ariifadhe suuta jedhinaan jedhaashi uumame koo yeroon taa'u nama callisaan fakkaata gaafa dubbadhu garuu ariifataadhaan. Kanaaf yoon isin sardee chokooti xinnoo suuta jedheedhaa hafuura waaqota akka isin godhatu ta'e natu isiniin taphataa jira ta'a. Kanaaf yoon ariifadhe suuta jedheedhaashi. Ilaala. Akeeki Waaqayyoo namni akka fayyu erga ta'e Waaqayyoo namni dhugaa beekuu bira akka ga'u akka fayyu maal godhe Waaqayyo? Waaqayyo ga'ee kana keessaa maal godhe? Siraatii moo wayii fayyadamuu dandeessu? Maal godhe Waaqayyo? Waaqayyo maal godhe? Waaqayyo akeeka kana fiixaan baasuudhaaf tokkicha ilma isaa laate. Akkasumatti waaqarra taa'ee utuu isin fayyitanii illee nan barbaada gara dhugaa beekuutu dhuftanii illee nan fedhaan jenne Waaqayyo. Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduuf miti. Akeeka yaade kana fiixaan baasuudhaaf Waaqayyoon nama isa cubbuutti kufe isatti adda ba'e qe'ee Waaqayyoo keessaa isa ari'atame kanaaf qe'ee isaatti deebisuuf jecha tokkicha ilma isaa laate Waaqayyo. Nan darba.
waaqayyo maal godhe ilaalle bakka. Akeeka waaqayyo kana fiixaan baasuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal godhe? Maal godhe Yesuus Kiristoos? Waan yaade kana, akeeka yaade kana, akeeka waaqayyo isa ergameef kana fiixaan baasuuf Yesuus Kiristoos maal godhe? Amma waa sadii dubbadheera. Akeeki waaqayyo maali? Namni hundinuu akka fayyu bara dhugaa beeku akka dhufu. Waaqayyo akeeka isaa kana fiixaan baasuuf tokkicha ilma isaa kenneen jedhe. Yesuus Kiristoos akeeka kana fiixaan baasuuf maal godhe? Ishee kana sirriitti na hubadhaa ishee. Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 6-8. Ergaa Phaawulos gara warra Filiphisiiyusitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 6-8. Mee waan inni ta'e achirraan isinitti himaa amma dubbisuun naqinaa ani isinitti hima. Yesuus akeeka kana fiixaan baasuudhaaf maal ta'ee nama ta'ee biyya lafaa irratti dhalate. Waaqayyotu nama ta'e. Incarnation jedhama afaan warra teoloojii agartanii sagaleen foon uffachuusaa jechuudha. Waaqayyotu nama ta'e. Kiristoos Yesuus jalqabee akka ture waaqayyoon akka ture sagalee waaqayyoo dubbatame dire. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irraa argachuu dandeessu. 1:5. Isa duwwaamiyyuu miti inni immoo inni dubbateera afaan isaatiin. Ani Abrahaamin durayyuu tureeraa jedhe. Garuu akeeka waaqayyoo barbaadee isa erge kanaaf jecha waaqayyoon ta'eetu jiru nama ta'e. Yesuus Kiristoos nama ta'uun Yesuus Kiristoosii ulfina miti. Haasaan akkasiin haasaamu miti. Waaqayyoon nama ta'e jechuun isin sodaachisu. Nama sodaachisa. Nama sattamii. Nama sadadhabaa. Nama sattamii. Nama beekumsi isaa daangaa qabu. Nama sattamii. Nama qabamu. Nama sattamii. Nama itti faradamu. Nama sattamii. Nama namni qabe ajjeesu. Yesuus ofiin hin duune nama ajjeese miti. Akkasitti sodaatina malee waan jala haasaan jiru. Kan sodaachuu taatan. Nama qabe ajjeeses. Maaliif akkas ta'e agartanii? Akeeka kanaaf jecha qooda namaa foon namaa sadadhabaa uffate, qooda namaa abbaa firdii duratti dhiyaate, qooda namaa firdii dhaabatee fudhate, qooda namaa ajjeefame, qooda namaa du'aa ka'e. Akeeka kanaaf nama ta'e. Akeeka kanaaf Yesuus Kiristoos maal ta'e? Bifa garbummaa uffatee jira. Bifa garbummaa. Nullee agartanii jajuu qabna waan ta'eef baay'ee natti toltaa, natti bareeda, natti miidhagdaa hin namni Macaafni qulqulluu Yesuus garuu hin bareede jedha utuu hin ta'in bifa garbummaa uffatee. Maal jechuudha? Bifa qabaachuu qabne fudhatee jechuudha. Bifa qabaachuu qabne fudhate. Hiika duwwaa bin ta'inoo ulfina waaqummaa isaa qabu sana dhiisee jedhaan. Ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin qabu sana homaattu maaliin godhe? Homaattu maaliin godhe? Homaattu lakkoofne. Maaliif amma kana ta'e amma Yesuus? Maaliif amma kana ta'e beektu? Akeeka waaqayyoo sanaa isa waaqayyoo dhala namaatiif qabu sanaa fiixaan baasuudhaaf. Fiixaan baasuudhaaf. Kana duwwaa utuu hin ta'in akeekni kun akka itti fufuuf gooftaa Yesuus maal godhe? Bartoota 12 fudhate. Akeekni kun akka itti fufuuf bartoota 12 fudhate. Warra duuka buutuu isaa ta'anii jechuudha. Hojiin akeeka waaqayyoo kun itti fufee akka hojjetamu namni dhugaa beekuu bira akka dhufu waaqayyoon akka baru mootummaa waaqayyoo akka dhaaluuf bartoota 12 immoo fudhate. Bartoota 12 immoo fudhate. Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 1-4. Utuu hin ta'in akeeka kana fiixaan baasuuf maal godhe? Hafuura qulqulluu bartootaaf erge. Hafuura qulqulluu bartootaaf erge. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-4. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-4. Waa'ee waaqayyoo dubbadheera. Waaqayyoo maal godhe? Tokkicha ilma isaa laate. Kiristoos immoo nama ta'ee bifa garbummaa uffate ulfina waaqummaa qabu dhiisee bartoota 12 fudhate. Hafuura qulqulluu immoo bartootaan maal godhe jedhe erge. Hafuurri qulqulluu hojii kana fiixaan baasuudhaan maal godhe? Hafuurri qulqulluun immoo hojii kana fiixaan baasuudhaaf akeeka waaqayyoo kana
fiixaan baasa amantootaaf kennaa tajaajilalaati. Amma inni lallabu kennaan lallabaa kenname kuni akeeka sana fiixaan baasuuf kenname agartanii. Kennaan faarfannaa Daawitiin faarfatu isin faarfattanii akeeka sana fiixaan baasuudhaaf. Kennaan raajii kenname akeeka Waaqayyoo namaaf qabu sana fiixaan baasuudhaaf. Kennaan mul'ataa kenname akeeka Waaqayyoo dhala namaaf qabu fiixaan baasuudhaaf. Dadhabama namaa kana jajjabeessee itti dubbatee itti faarfachiisee itti lallabsiisee akka inni mootummaa Waaqayyootti adeemuuf. Kennaa kana keenya Hafuurri Qulqulluun. Jalqabaa Qorontos boqonnaa 12 jalqabaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 11. Hafuurri Qulqulluun maal godhe jennee amantootaaf kennaa kenne jedhe. Jalqabaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 11. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11. Kennaan tajaajilaa Hafuura Qulqulluutu amantootaaf kennaa kana kenna. Haa ta'u amma wal wajjaa irra deeyyaadha. Akeekni kun eessatti fiixa ba'a? Akeekni Waaqayyoo kun eessatti fiixa ba'a? Isa immoo dubbanna laata. Akeeka kana fiixaan baasuuf gahee Hafuura Qulqulluu godhe agarree, Yesuus Kiristoos maal akka inni godhe agarree, Waaqayyoo Abbaan maal akka inni godhe agarree, akeekni Waaqayyoo maal akka ta'e immoo ilaalleera. Eessatti akeekni Waaqayyoo kunii fiixa ba'a? Eessatti hojjetama akeekni Waaqayyoo kun? Akeekni Waaqayyoo kunii eessatti hojiitti hiikama? Biyya lafaa kana irratti hojiitti hiikama. Mootummaa Waaqayyoo keessatti achi dhaqanii wangeela lallabuun hin jiru. Achi dhaqanii faarfachuun hin jiru. Yoo ta'e egaa mul'ata Yohaannis irraan faarfatameedha. Faarfannaa isaa ammatti jiru kana miti. Faarfannaa isaa achi gaafuma achi geenyu agarra ishee. Al tokko namoonni maal jedhu faarfannaan kun achitti sitti fufaa isa kana miti nachi kan biraadha adoo isa dhanni dadhabaan kun faarfatutu achitti faarfatama miti. Anna isa baraan jiraatuuniti faarfanna la. Isa immoo gaafa achi geessan agartu ishee ammatti qoramina isumaaf qopheessan Waaqayyoon nama isaan nu haa taasisu. Kanaaf akeekni Waaqayyoo kun mootummaa Waaqayyoo keessatti fiixa baafnu otoo hin ta'in biyya lafaa keessatti. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20. Maali gooftaa Yesuus gara biyya lafaa hundumaa dhaqa. Bartoota eessatti erge Yesuus akeeka kanaaf gara biyya lafaa hundumaatti erge bakka. Gara biyya lafaa hundumaatti erge. Lafti inni itti hojjetamu kanaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 yoo dubbistan hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Achirraa maal jedhe? Gaafa Hafuurri Qulqulluun isinirra bu'u humna godhattu Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa amma handaara lafaatti dhuga baatu godhaatu. Amma eessaati? Amma handaara lafaatti. Amma Hararitti miti amma handaara lafaatti. Amma handaara lafaatti. Waa cimaa tokko isinitti mul'ata. Isaan qophaa'aa jira ishee. Lafti akeekni kun fiixaa ba'uu biyya lafaa keessaa jenne amma handaara lafaatti jenneen. Iddoon kun mijataadha. Hojii kanaan mijataadha. Jabaatan isin dhugaa jettan immoo isinitti himse. Iddoon kun mijataadhaan jedhe. Mijataa miti bakka. Maal jedhe bartoota isaatiin akka hoolota yeeyyii gidduutti ergamanittanii maal godha? Isin ergaa jedhe. Lafti Yesuus dhufe iddoo mijataa miti. Biyya lafaa isa cubbuudhaan manca'e, isa abaarame, isa rakkinatti galee dhufe Yesuus. Lafti Yesuus bartootatti ergee biyya lafaa rakkinni keessa buute akka hoolaa yeeyyii gidduutti ergamteeti. Hoolaa yeeyyii gidduu jirtu irratti sirriitti. Hirriba rafti. Itti tollee waan dheeddi. Dhaan burraatti. Of jibbaa, of sodaataatii marga ishee dheeddi. Of sodaata, ofirra naannaa. Iddoo akkasiittan isin ergaa jedhana. Egaa akeeka kanaaf eenyutu ergamee jira? Amma akeeka kana fiixaan baasuudhaaf anaaf isinitti ergamee jira. Daragaatu eenyutu akeeka kee fiixaan si baasaa magaalaa Harar kana keessaa yonnaa jedhe maqaa si naa gooftaa Yesuus.
Agartani doktor gaarii jira eeyotti maqaan. Moones. Eeshi mo'a gooftaa boo. Agartani abaluu jira maqaashi waammata. Amma utuu eenyutu akeeka kee fiixaan si baasa eenyu qabdaa magaalaa Harar keessaa jedhamee Yesuusiin gaafatame isittu maqaadhaan. Dadhabbiis qabaachuu dandeessu jabinas qabaachuu dandeessu. Wallaalumas qabaachuu dandeessu beekumsas qabaachuu dandeessu. Isin iddoo kanatti akeeka Waaqayyoo sanaa fiixaan baasuudhaaf warra kaamtani. Al tokko gurbaa tokkotu Chaayinaan naqaa Waaqayyoon naa kadhadhu jedhe har'aa Chaayinaan dhaqu argate. Kadhannaa naa godhii Waaqoo karaa koo wal qixxeessuu achittis Waaqayyoo kana gargaaruu balbala akkanaa banuu jedhe. Innaan mana koo dhufe. Innaan harkarra caanee mini. Harkan irra kaa'ee gaafa kadhadhu Waaqayyoo maal jedhee ani kanin Chaayinaatti si ergu ajandaa kee futuun ta'in ajandaa kootiifan si ergaa. Ati miila naa taata afaan naa taata akeekan biyya lafaa kana keessaa qabu keessaa achittan si wajjin waanan hojiitti kun qabaadha. Gurbaan immoo nama Waaqayyoon jaallatuudha dim jedhee lafa dhabe hin boo'e bakka. Dhiisin jedhe hin qeereeffata buuti. Maal taatama maaltu si boosisa? Ani akeeka kanaaf mijataa miti nama mijataa miti akkanaafi. Maaliif kanaaf na ergaan addana taa'uu naa wayyaa? Indagana irra deebiin akka dadhoo sin turaanii. Adeemuun barbaadu irra deebiin akka dadhoo anasuman tura. Addanaa nama wajjin kadhadhu qabaa nama natti lallabuun jira nama naa kadhatu jira anachi dhaqee kophaa koo eessaa dhaquun na kaa'e. Isa waaqoo jedhin irraa kaasaadhe. Jabaan du'aa dhuguu maalasii godhani. Ilaa agartanii maal barbaada Waaqayyo? Maal barbaada? Nun gaafa nu waame dhimma keenya duwwaa nu waame utuu hin ta'in ajandaa isaatiin nu waame. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo ani natti tola laa. Maqaan isaa eebbifamu. Dhuguma dhugaa. Agartanii? Hangana waggaa 29 lallabaa jira. Kan inni nuffine amma irraatti waltajjii Waaqayyoo kana nuffan. Agartee? Maaliif? Isa akeeka isaa kana akka fiixaan baaftan isin waametu dadhabbii keessan jabinatti geddan. Wallaaluma keessan beekumsatti geddan. Ilaa agartanii? Isa humna keessan isinii ta'a. Bartoota kanaa biyyuma lafaa yeeyyii jedhamu kana keessatti isin ergaa. Kanaaf biyya kana keessatti isin warra akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf Waaqayyoo biyya kana keessa isin kaa'e. Achumaan inni immoo waan cimaa isinitti himu. Ilaa akka nama borga nama deemu akka nama borga nama du'uutti akeeka kana hojjedha. Doona kan kadhatan jirtu biyya kana ana deemsiseetan. Achuun bunne taanaan maal hojii deemta? Dhageesseeta? Wama tokko dhagama agartee wama tokko taakkuu tokko achuun bunneef taanaan inni maal jedha? Safaran bunneedha. Yoo maqaan kee? Alamaayyoo. Sodaatin ishii. Alamayyoon waan addanatti dhufe keessaa taakkuu tokko achuun bunne taanaan Yesuus ganamaa galgalamaadha. Alamayyoo dubbii kana achi naa buteedha. Alamayyoon immoo karaan qabdu ati na fuudhii ba'i na deemsisi iddoo natti geddarii jedha yoo ta'e iddoo itti geddaruuni Alamayyoo marga jira la. Gabaadhaa Alamayyoo dhugaa midhisi nama baay'eedha kan kadhachaa jiran. Waan asi harkaa qabu irratti hojjedhu malee balbala sii banaa dhala Waaqayyo. Alamayyoo dhugaa miti kan kadhachaa jiran ishee. Baay'ee qeessi gabaadhaati. Waan dhufteef raawwattee deemta ishee amma deemuu ni danda'u. Kanaaf dunuunfachuu qabaani. Amma deemuu ni danda'amu. Waan asii eegeef gaafa raawwattu hin deemtaa jabaa kan. Bakka. Galgalaan nuti fuudheedha jechuudha. Alasi boleh ada orang. Ada di zona titik me. Anis pada ada bina asam. Yeroo gara biyyaa ture siroodha sirra gara waggaa 8 hojjete
hojjetoonni dhufanii maal achirraa nu kaasaa sabakaa sanarraa nu kaasaa jedhu sabakaa sanarraa nu kaasaa akka achi kaatuuf irratti hojjetteettaan jiran hojjetteettaa irratti lallamaan jira kadhachaan jira ittiin jiraan maal inni hojjetteettaa jedhu lallabuu duwwaa utuu hin ta'in qeesiin qaamne bu'e namichidha ofii deemuu barbaada qeesiin dhimma tokko duwwaadha annan deemaadha gara gara qeesiin dhimma isa duwwaa waaqayyo hoolota bakkeetti dhiise qeesirraa kaasaa hoolaa eenyutti laattaan jedhaan kanaaf akka deemtutti irratti hojjedhu ati Yesuus gooftaa kanaaf akeeka kanaa biyya lafaa irratti fiixa baafna akeeka kanaa biyya kana keessatti hojjechuudhaaf anaaf isitu kaa'amee jira lola jiru wallaansoo jiru qorumsa jiru hin sodaannu lafuma nutti argamne qorumsa qabala amma Addis Ababaa jiran inni Addis Ababaa goondaa isaa gidduu deemtudha qilleensi isaan nagaa qabu namni isaas nagaa qabu gaafa waldaa dhufu haaleluyyaa Yesuus geeta qalbii gaafa sagantaadhaan immoo nagaa miti bakka wangeelaa biyyi lafaayi mijataa mitidha isaan mijataa miti garuu nama mijataa mo'uu malaa wangeelli waaqayyoof galanna ta'u iddootti lolamne namni hojii waaqayyo hojjetu lafatti lolamne hin qabu haa tokko tokko kadhannaa cimaa kadhatan jettani sirriitti miti halleluyyaa digdama ittiin afaan haaraa gahee itti dabaltanii halleluyyaa dhugaa ol baheen walettanii achi kaatanii siree keessa mataa galfatu achitti dhagaa isinitti guutti halkanii mara namni nama silaattan kadhatatu siree keessa aadaa maqaa Yesuus maali nagaa miti qabata jedhani naajjeetta oolte maali jaallatu jee kadhannaa masana jaallatu bakka obboleettiin koo tokko kanaan jette angalgalama kadhadhu naan jette kadhannaa galgalaa bira barbaadu maal taate jedhe angaman kadhannaa cimaa kadhadhee bulu halkan guutuun iyyaa bulaa jette gaafa kadhannaa dhiisee biddeeduma goyaa dargara gaddada keraa kun moo'ette natti hin guute namni iddoo akkamitti wangeela lallabuu barbaada lafa walqixxee ta'ee dhaquu barbaada tajaajiltoonni illee akkasii waldattiin qorumsa qabdu moo qabdu jedhanii nama iyyaafatu walii galuu jaarsoliin tajaajiltoonni tokkummaa qabu deessa dhaquu barbaada gatanii lafuma walqixxee dhaquu barbaada walqixxee taanaan maal hojii ishee kaasee waamani walqixxee wakkeettiyyuu toora galee taanaan maal hojii ishee kaasee ofiyyoo toora galeera waaqayyo waan diigame akka jaartuuf gara kee dhufe laata waan dadhabe deebiste akka jabeessituuf gara kee dhufe laata nama akeeka isaa keessaa ba'e tokko akeeka isaatti deebisuudhaaf gara kee dhufe haaleluyyaa ayyaanni Kiristoos Yesuusii dukkana sodaata dukkana irratti geddara bu'aa ba'ii sodaatu bu'aa ba'ii dirree godha hayyatama sodaatu lolee mo'ata dadhabbii sodaatu dadhabbii jabinatti geddarata du'an sodaatu du'aa si kaasa malee ayyaana akkasii arganninu haaleluyyaa dhugaa waaqayyo ayyaana akkasii argannina ayyaana biddeenni moone ayyaana beelli moone ayyaana ariyatamni moone ayyaana jibbamuun moone ayyaana haala kam keessatti iyyuu fayya buleessa godhe akka qabeessi baasu kanaaf akeeka kanaaf anumaaf ishintu waama yoo nama wajjin hojjettan dadhabaadhaan wallaalaadhaan hin ta'u jettan qabaachuu dandeessu kun fala maalii qaba waaqayyo akeeka kanaaf barbaadeera Yesuus du'ee du'aa ka'eeti gara waaqaatti ol ba'eerani haasaa tokko nagayal tokko gara waaqaatti gaafa ol ba'eeru ergamoonni warra achi jiranii cabcabaa godhanii simatanii gaaffii gaafatan jedhani amma isatti duutee itti reebamte kanaa eeyutti laattee dhufteeti jedhan innaan inni immoo Phexros baatan kenne jedhani eeyutti laattee Phexros baatan kenne Phexros isa si kenne sanamu isa obboleettiin tokko beekamuun beektu naan hin beekne si kenne sanatti laattee naan Phexrosi amma isa gaafa sanaa utuu hin ta'in inni amanamaadha waaqayyoof galanna ta'u ati akka namni itti maqaa si dha'u miti ati amma nama jabaadha akka hiriyaan kee maqaa si dha'u miti ati amma nama amanamaadha akka itti maatiin abbaa kee maqaa kee dha'an miti ati nama amanamaadha akka
akeeka kanaaf inni amanamaa si godheera taanaan tamasgeen inni amanamaa si gochuu dhiisuu hin danda'u. Kanaaf walirratti barreessuun barbaachisaadha. Alaabaa. Tokko namni barbaadu dhiiseeti namicha sana jibbinu dhaqee diba waaqa. Iddoo bagoosaa irratti nu gammadaa dibee ijoollee ijaarsi. Bagoosaa baay'ee beektu. Bagoosaan tura baay'ee qaba iddoo sana lama waldaa sana qomoo bagoosaa baay'eedha bakka. Jaarsolii waldaas amma jiru hundinuu bagoosaan hallelujaa ameen ameen hallelujaa jedha waan ta'eef bagoosaa bakka akka irraa dubbate dhadhiyeeku. Inni immoo bagoosaa dhiisee gammadaa immoo namni hin beeku iyyeetti gatamtuudha. Gajjallaa sana iyyisiisi hafuurri qulqullu. Baay'ee jedhaan gammadaadha dhiisaa jedhanii. Gammadaan gaafuma takka jettu goofta mul'ata sakka bakka akka fudhattee as baate. Lafa lixan namanii kottu barannaa godhee naan jaarsi immoo taa'ee ilaalaa ture. Otoo bagoosaa irratti nu gammadaadhaan mul'ate. Asii boolbee maal akka laaloo boondoo si jaallate. Eewutu mana murtiitti isa himate. Ayyaa qoobii nan jaalladhee se'uu nan jibbeere. Eewutu isa himate mana murtiitti. Hin jiru bakka. Hin jaalladhee nama dhimne bakka. Nam tokko maaliif se'uu jibbitaa elektiriikii hin qabu. Eessa dhannaa haadhoo? Lubbuu keenya usannu keessatti eegale. Akka kibriitiitti yoo barbaade keessaa fuudhuu danda'a. Akkuma nama kibriitii keessaa jedhu akka godhe. Buduun keenya noonu wayi. Eeshi itti fufnu daqiiqaa 30 ol. Sini eegaan jira ishee. Anabdis cimaadhaadhu. Maal jechaa jirra akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuu inni lubbuu haaraa warra amma dhuftan. Ese me estoy interesando. Akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuu waan jedhu dubbachaa jira. Akeeka Waaqayyoo maali? Nama hundumaa gara dhugaa beekuutti fiduu. Yesuus Kiristoos akeeka kanaan maal godhe? Waaqayyoo akeeka kanaan maal godhe? Tokkicha ilma isaati. Kiristoos Yesuus akeeka kanaan maal godhe? Nama ta'e. Ulfina qabu gad dhiisee. Ulfina waaqummaa qabu dhiiseeti akka nama dadhabaa ta'e. Yesuus Kiristoos kana duwwaa godhe utuu hin ta'in akeeka kanatti fufuuf bartoota fo'ate. Bartoota fo'ate kanaaf immoo hafuura qulqulluu erge. Hafuurri qulqulluu maal godhe? Kennaa tajaajilaa amantootaaf laate jennee dubbanne akeekni kun eessatti fiixa ba'a? Biyya lafaarratti fiixa ba'a. Amma andaara lafaatti isa jedhutti dubbanne. Egaa akeeka kana eenyutu fiixaan baasaa? Anaaf isheentu fiixaan baasaa isa jedhu dubbachaa jira. Namni biyya lafaa kana keessatti hojii wangeelaa hojjechuun wallaansoo akka qabu, bu'aa bayii akka qabu, sanatti amannee fudhachuu akka qabnu dubbanne.